maqaa rabbii bismillah jennee jalqabna suuta alhamdulillah jennee rabbiin shukrii galfata nagaa fayyaa nu godhe nu tursiise waggootaan nagaa fayyaa nu godhe nu tursiise waggoota kunoo asii nu gahe guyyaa firii barnoota kan yeroo dheeraa obsan eegaa turan dheebota qalbiin naaf dhaggeeffata mee gammadaa hashaka akka ibaadaa isaa malee deemnu ibaadaa makhluuqa karaa dheeraa fi guddaa jalqabnee turre deema obsaaf kutannoon seenne wal jabeessaa tokkummaan imaltuu san xumurre kunoo as geenye amma niyyaa gaariidhaan seennaan hojii khayrii hundumaa xiqqaate yoo guddates gargaaraan kee rabbuma ati ikhlaasaan hojjennaan hunduu siif kee balamaa ati ikhlaasaan hojjennaan maaluu siif kee balamaa kumni yoo siif aarsanis kan si arrabsus kuma gaarii samtuus hojjettus kan itti aanusuma namuu ittiin dhihaata hojii isaa qiyaamaa jechaaf gochaa dabarsees borittiin gaafatama kanaaf ilmaan islaamaa haa tolfannu akhlaaqa akka ibaadaa isaa malee deemnu ibaadaa makhluuqa akka garree dhageenyuun dubbachuun dhiibnu haqa warra kidmaa diiniitiif laffaan kaasna maqaa kan halkanii fi guyyaa fiigan barii barraaqa diin isaanii daganne deemanus biyya baqa amiirotii markazaaf kaffalan aarsaa haqa amiirotii markazaaf kaffalan aarsaa haqa kunuunsanii markazaa jiruu duniyaaf jarraaqa argadhaa khayrii hundaa boruu firdawsiin dhaqa argadhaa khayrii hundaa boruu firdawsiin dhaqa sinaa milkeessu yoomu rabbi mootii raaziqa akka ibaadaa isaa malee deemnu ibaadaa makhluuqa kottaa ilmaan islaamaa waan baay'eetu nu hafa dirqama diiniif biyya eenyutu fuudha lafa namuu fedhii lubbuusaa of keessa dhaabee rafa barnootaaf ofiin qopheessu taa'ee oduu afuufa haalli hunduu mijate kan qilleensaa fi lafa laata hin beeku jechuun hanga yoomiitti fufa mee namuunuu baradha xiqqaa guddaa hangafaan mee namuunuu baradha xiqqaa guddaa hangafaan islaamummaa himata baruu dhabuunis fafa namni gaarii hojjetu warra baratee qofa diin baratee hubannaan arraa boriinsaa ifa garuu yoo hin baranne dukkana keessatti hafa diin baratee hubannaan arraa boriinsaa ifa garuu yoo hin baranne dukkana keessatti hafa yaa ummata Mustafaa jirtan garbii fi sharqaa akka ibaadaa isaa malee deemnu ibaadaa makhluuqa markaza Usmaan ibnu Affaani raabsaa qawlii khaaliqa iddoo raahaa haqaamaaf qalbii kan barsiisu diin haqaa akka ibaadaa isaa malee deemnu ibaadaa makhluuqa yaa barsiisaa keenya gaarii kan yoomuu hin daganne firummaa waa hin qabnu diinumaaf wal baranne walitti nu qabdanii kan nu homaa hin beekne nu barsiiftan waan rabbiin dirqama nutti kenne walitti nu qabdanii kan nu homaa hin beekne nu barsiiftan waan rabbiin dirqama nutti kenne wallaalarraa nu baasuuf jecha takkaan boqanne galanni kee guddaadha waliin hin geenyu himne
galchineetu hin finnu osoo maaluu siif taane rabbiin abbaa rahmataa arjummaansaa hin dhumne umrii siif haa dheeressu ilmi guddoo siif kenne umrii siif haa dheeressu ilmi guddoo siif kenne ulaa rizqii hundumaa kan tokko sirraa namne banee siif haa gadhiisu khayrii addaan hin cinne banee siif haa gadhiisu khayrii addaan hin cinne banee siif haa gadhiisu khayrii addaan hin cinne hedduu sirraa gammanne nu buufte daandii haqaa akka ibaadaa isaa malee dhiibnu ibaadaa makhluuqaa.